في الخير أنا أنفق عمري أستل شبابي من كبري. في الخير أنا أنفق عمري أستل شبابي من كبري. فسأنقش اسمي في الحجر وسأترك في الدنيا ثري. فسأنقش اسمي في الحجر وسأترك في الدنيا ثري. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هردفتوتن كي يكم نجاجر تاني فيا كبجمو قالي بجرات تاني هر فيديو سني قبل دفع فيديو قصة يوكين سينا واي حجابة الراهي وإن ترى تكرر سني أدرس إن شاء الله. إن ترى تكافي هذا تجرى تري ويا تكهدني في إنتلي سوق أديمو مرتسني yeroo suuqa deemuu murteessan kana haadhi hayaan talakiyya suuqa deemnee uffata bitannaa jetteeni akkasuma intalli gaa yeroo haadhi kana jetteen kana ofumaaf ofiin haasoyte jettu maal ofiin haasoyte maal jetteen ofii haasoy maal jettee ofiin haasoyti baga haadhi kiyya suuqa deemna naan jettee jilbaaba yookiin hijaaba haariha bitachuun qabaa jettee ofiin haasoyte. gara galchitee ofumaaf ofiin jetti ani maaliifin guyyurraa hijaaba bitadhaa jilbaaba bitadhaa ani amma uffata aadii uffata na bareechuu bitachuu qabaa uffadhee ala yoon bahu bareedinni kiyya kun dabaluu malaa saniif ani amma jilbaaba hijaaba bitachuu hin qabu uffata aadii bitachuun qabaa jettee ofiin haasoyte. hammuma kanatti haadhani waamtee hayyaa malee intala kiyya sa'atii nu deemee dafnee deemne akka deebinuu jetteen haadhi intalillee amma maal jette haadhillee maal jetti gara galchite waa dubbachuu feetee faa callisu jirta maal dubbachuu feete dubbadhu jette haadha kiyya dhugaa jette mee yaa ummiitiyya waa'ee hijaabaa irraa naaf odeessii uma xiqqoo takka jetteen jechuudha. Waa'ee hijaabaa irraa naaf odeessii jette tokkoffaa irratti jetteen hijaabni intala muslimaa takka sattaruufi akka ishii sattaruufi lammaffaa ergamaan rabbii sallallahu alayhi wasallam itti nu ajajaniiranii rabbiin illee itti nu ajajeera hijaaba kana uffachuun hijaaba kana uffachuun rabbii tole jechuudha ergamaan rabbii sallallahu alayhi wasallam tole jechuudha hijaaba kana uffachuudhaan hasanaata hedduu dalagaa gaggaarii hedduu argatti jettee jechuudha. Akkanatti intalaa ibsite ammallee intalli maal jettiin haadhaan garuu haadhi maal jetteen yeroo kana sharxii qabaa jette hijaabni kun sharxii qaba sharxiin isaa qaama qullaasi godhuu hin qabu waan urgaa'u tahuu hin qabu waan shittoo godhachuu hin qabdu akkasuma ka qaamatti simaxxanu tahuu hin qabu rifeensa qullaa tahuu hin qabdu boqoo qullaa tahuu hin qabdu qaamni kee kuni hundi banaa ta'ee si mul'isuu hin qabu sharxiin isaa yoo ati ka rifeensa qullaa boqoo qullaa akkasuma duubaan achi jalaan gabaabaa waan akkanaa kana yoo tahe ati saahiba shayxaanaati. sharxiin hijaabaa shittoo tahuu hin qabu qullaa si godhuu hin qabu furdaa tahuu qaba bal'aa tahuu qaba bareedina qabaachuu hin qabu sharxiin isaa kana yoo ati akkanatti uffatte rabbii tola jettaa boru jannata itti isheentaa intalli islaamaa akkanatti hijaaba sharxii isaa waliin uffatti jette ishiinis gorsa haadha ishii kana fudhatteetuma achi ka'anii suuqa deemanii hijaaba ishii bitattee gara manaa galtee jechuudha. ani wanni video kana yookiin seenaa kana sinii dhiyeessee maaliin beekee osoo hin tahin ulamaa'ii hedduu rabbiin illee irraa dubbate waa'ee hijaabaa ergamaan rabbii sallallahu alayhi wasallam irraa dubbatanii sahaabonni rabbiirraa jaalatu irraa dubbatanii taabi'oonni ulamaa'iin islaamaa irraa dubbatanii darbanii irraallee dubbachaa jiranii irraallee dubbachuuf ta'an ilaa qiyaame sa'a irraallee dubbachuuf ta'an jechuudha. waan ani dubbadhu takka mihi ani bas rabbiin haadha saaliha nu haa taasisu inshaallah haadha ta'uun hawwii nama hundaahi ka qabullee ni jira kan qabnillee haadha ta'uun namoonni fedha jechuudha. nu hillee fakkeenya akkami ta'uu qabna
warra ilmaan ofii karaa khayriirra guddisu rabbiin nu hataasisu inshaallah warra hijaaba irratti ilmaan ofii guddisu rabbiin nu hataasisu ni beena akkaataa namni keenya irra hedduun jechuu biyya kanatti tahee biyya keenyatti tahee rabbiilee nu harahamu ka dabarrelee rabbii nu hadhiisu ka hafellee rabbii nu haqajeeshu inshaallah warra booddeen isaanii tole rabbii nu hataasisu huccuu kafiifaa waan akkanaa kana uffachuu jaalannaa waan akkanaan dhiisnee abbaleenkii warra hijaaba kanaan bareede rabbi nu hataasisu ni guftaa uffanna malee adaa keenyatti qulluma deemnaa sun sharxii hijaabaa irraa waan jedhamu waan qaburra hedduu nama surree uffatee ka hijaaba kana guftaa yaani uffatu jira akkasuma ka huccuu kafiifa uffatee guftuma rifeensuma qofa shafanu jira waan akkasiisan hundarraa warra qulquraahee sharxii hijaabaa guutee seera rabbii eegee jiraatee boru jannatatti isheen rabbii nu hataasisu inshaallah asmaan warroonni hijaaba barbaadanii kufaazaa barbaadanii akkasuma daakiliyyaa harkaa barbaadanii ka shiita jalaan uffatamu jechuu ka asii ilaa asii inshaallah viidiyoo biraarra sin agarsiisa uffadhe rabbiin na laaffise rabbiin gabrummaa namaa kana mana namaa kana jalaalee rabbiin nu habaasu akkasuma hijaaba ka akkana bal'atu kana bifa feetanii warroonni feetan warroonni riyaad kee jirtan jizaan biyya feetan jira suudii keessa warroonni jirtan raqama viidiyoo darbeeratti maxxanseen jira achina dubbisuu dandeessanii warra tahajjabe rabbiif jecha tahajjabe inshaallah boru jannatatti argatu rabbiin nu hataasisu akkasuma biyya keenyallee rabbiin nu hataasisu obboleeyyan kiyya ka biyya keenyaa kun hedduu takka garaa gadi nu madeesse rabbiin madaa kana nurraa haluqqisu yeroo dhihootti video kiyya ku yoo sinitti tole like share subscribe godhuu hin dagatinaadha yoo yaada qabaattan comment illee naa kaa'aa sinin jedha haga video biraa wal agarrutti assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh